maqammaan kiyya Kuntee ta'ee takka wayiillee. nama tokko hojii hin jiru nama yaana akkumii kutir hojiin jira yaana namni akkasii miidhamu. Narafisi adeemanii hojii qammannummaa rabbisa wayii tuuntu. Ani bakka laalee tumaanii bakka sababa sanii irratti addaa kunneen. Ammallee giiftiin tiktookii kanarratti namni na kiisna gurgunis makaraa taate. Misi nama godhanii maanii kana gaafa ammaa jedhee seetaanis. TikTokii akkasii seetaan jedhee. TikTokii akkasii seetaan. Ala anaan jedhe. Osoo danda'e jedheedha. Osoo danda'e jennaan osoo danda'e wanni jettu hin jiru hin jedheen. Sirriidhaas itti dhaga'amaa. Nama jedhanii tokkotti hin dhaga'amaa. Gaafa jaartiin namaa wanna jejjettu namatti hin dhaga'amaa dhugaadha. Kanaaf ammoo miidiyaadha. Kanaaf ji'arraa haganatti naa gootan jedhee. Maal jette? Kan jedheen haa hinde. Abiyaan hojii wayii lafa qaban. Ani wallahi fati oduu heerumee abbaa manaa kiyya ka dhugaa kan abbaa fardaan kiyya waliin na beeka qabani. Harka dhiiraan eeggatu dhaabadhee ani. Nyaati jibbisi Bakka dhaabadhee harka dhiiraan eeggatu. Biyaansi haa xiqqaattu haa guddattu waan wayii lafa qabaachuun qaban waan irra dhaabadhu wayii sii galee. Maybe inni kun narraa waa ta'uu danda'a ilma namaati. Narraa rakkachuun mala, narraa dadhabuun mala, narraa dhukkubsachuun mala, narraa waa hunda jechuun mala sii galee. Gaafa naan ilmoota naaf waa harka qabaachuu waa lafa qabaachuun qaban. San waan akka samuu keessaa qaban sii galee. Usuu abbaa manaa kan dhugaa sanuu qabaate miti amma nama harbaa wajjubaa kamsaa wal bannuun kan inni miti jechuudha sii galee. Anachuma yennaa inni akeeka san ta'e afaanatti gaddeetiin usuu jedhi waan gubbaa gad dhufe hunda waan samiirraa gad dhufe dachiin bahan dadhabdu aamiin jedhin jiraatun jedhe. Anama saasanitti osoo inni jedheeti wallaa sa'aatii san gaccubee irraa gala tiktookiin dantaa kooti miti. Saasan annummaan bicha qonna jedhu malee naga kiyyaan suuqii maal fakkaattu ni banadha naga kiyyaan hin jiraadhaan akka barbaadeetti sii galee barbaachisa taanaan wanne uffata gara barbaade galtu gara na oofe. Lafumaa kan iman wagga liitaa doolaratti dhibbaati eeggadhu ji'aayyoo kan hidhu taasisaa ta'an ishin jedhan abbaa manaa kiyyaa fuyyuu. Abbaa manaa kiyya gara fuulduraadha. maree harka dhiiraa eeggatu waan hin baratiniif teessee Waan meeqa jira biifti yoo manarraa gadi baatame ilmummaan dandeetuun gisee ati fuutee manarraa gadi baatu abbaan yookaan doolara 30 ittiin baasu gisee irraan bahu. Doolara 30 ittiin baasu. Haati hoo wallahi yoo xiqqaatee jedhe doolarri dhibbaatuun qabu gisee ilma fuutee manarraa baatu. Tokkoffaa garaa laaftii garaa dhalee gaafa inni kana fuudhi jedhu kana fuudhi jedhu kana fuudhi jedhu kana fuudhi jedhu dideen jettu yoo taa'ee boo'ee akka abbaan ol buttee yookaan kabaltee fuutee lafaan kaaftu gara haadha sii galee itti achi aanjee jechuudha. Deebii kana deebisii barreessi maal maal deebii kana deebisii naan jedha qoy jaarsi kiyya barreessi maal jechuu barbaadde waan akka lammaffaa ammoo maaltu jira beektaa wanni jiru nuti rifeensa mataa kanarraa qabee haga qeensa lukaatitti qaamni keenya hundi mallaqa fedha. Gurra keenya, nyaara keenya. Argite nyaarummaan keenya kunuyyuu baasii fedha. Eegalee qaamni keenya kun hundi mallaqa fedha giddi nga tuqqabnee jiraanna malee. Gidditti nga tuqqabnee jiraanna malee qaamni keenya hundi mallaqa fedha. Arbaallee gizeenni gabbaye waan haasken. Borullee waan haasken. Iftaanillee waan haasken jennaan manattu yoo olin deebitu abiifti jedhattiin manaa baddi ceenqas nitteettu. Wallahi billahi manumatu yoo olin deebitu jedhattiin manaa baddi. Arbaallee mee waan haaskenna. Kamsaallee mee waan haaskenna. Wanni ati ammoo mana keessa hajamtu waa meeqatu jira. Wanni ati mana keessa hajamtu wanni ati godhuu barbaadu. Unkaan isaafuyyuu isaa kophatti wanti ati godhuu barbaaddu kan yaaddutu jira. Ilmootan teetii waan godhuu barbaaddu kan yaaddu jira. Indee taa'eetuma mee waa haaskenna. Abboomaan jiran hin qabu gizeenni siin jedhu laalka abibti jedhee ati harka jala qabattee kaatee hin qabu gizeenni siin jedhu sukkaara sitti ol ka'uu laalka hin qabu. Anamma ofii kiyya namaa beellama malee hin qabu jecha hin qabu jedha.
برنوري إن كم قام أني نانجي تسان أستبي ثابتتي أنا حتى فيوكا شللي فيوكا جيلتي يثبر أقوكا إيتين جري ميوا سالوني لكي تنجل أميوا ناكم نكلت أبون أولي مانا كان كي هنكا واني بري كانت باه وده جزامي من البلباي بدوانو فيكم أبا عبد الله توكستا أبا عبد الله لان أبا عبد الله كانوا ونودا جسنا قاشوا في بلا نبو دم تنا نجيزا أبا عبد الله ونودا أبا عبد الله أني كنا كانوا ونودي هذا هو أبا بكهين دي أبد ربي بيكامي أنا ركبا أنا كياني كتوا بدر والله كأوس كبات غاري ميتي أبدا أبان كيا مال كمي أكا دبرتي كمي تو أركب رايقة تام دبرتينا أركب رايقة تو ربعين نجرت زيرو دبرتي بعديها كيسا هوري أكبرت ألتي وقاف رفرقيت كانوا لجالتني وريكنا سوني وان جرينيا بيكو أبو دندس يقتو دندس نتينا ما كان بيانا ما باني بيانا ما تكوفين دلقات وانا رقابي تي إن شاء الله جزاك يسمى نقطة تنجت كودا ويا لوكورا في جولة كرنا ناريها ولد كجتي وكودا لوكو كم كان فوتة كمان جزاك نقلقل ولقلة ما كيسمى أنا قابشان كان جزاك نيرانيا نفوتة ما كودا كنا هوا سرّا كونك بسرّا جرا والله من جرا سرّا كونك ديغله شاشي كنا جنان دا كودا تجنان شاشي كنا ونو بدي ركوبه توني جرا ترى كونك بسيغله أنا بدي أنا بامنا كيدا بنا دوبه شكت أرجده شكت كاكاي منا كيس أو فدي دي بدي شكت ديغله سالوني كي كل فدي هيدا أنا عارفه يجولو تيفوله تترجه هاي نم نيجا فمنا ولا تنور ستوكو فمنا لا لما فاس لا سكفا يجولي تلا هرفا فاجي أبا منا كيلا لا شكت يتنور باجيس أكلم ندمه بودا أكلم ندمه هو كبير أننتهن عندك أكساون كوايتشون نجي راتنا دبرتون يكاسيتين عندما قالوا الله جراتن سون نجي راتن يا مالين أما أكلم بينما هربودين بقولته وفي دلقاتشون نجتتوني دقادو بتشوفي إندنداني أنا ما دقاسي مامي وانوفي بورسا كي يكيس أف ما دلقات بتانا أو سبرين تكنجري نجنك لم وانا أكو نفقات أنا والله بالله يجون أما يوديكات ومنا نمني قبل تخصصون داس نجينا وأنا نمني منا قبل تخصص أما قاف مالك أهين كمني تكتب من كنا رفولا قم مجوتين إنتاوان قاف مالك قم تكتب من كنا رفولا قم مجوتين أما هذا سينا بقولين ويا قدي قبنا كنت نانيت تجيب إيش يدين ما كياس ما من مرة دقة تيسير رفال ما بيسنده وصو عقيسة هي كذا توفين بيجي منا بهم فروع obboleettiin tii osoo kottu gabbaana naan jette kiis obboleetti xiyyaa waa jiran jedhee manaa bahumte yeroo obboleetti xiyyaati dhimmi emerjensii wayii uumame sa'a sanitti bakka sani obboleetti xiyya na biraa deemte ani hoo maal ta'a yaale kanaafuu baay'ee honnoodha waan ofiin abbaan abdallaa badhattoota nuun jedha qaata barjila kana imbaayitii ergee seeruun deemeera ilaakan tokko barreeffate waan haasawnu kanatti ta'uu fidide yaa dhugama dubbatte baay'ee so dubartiin harka dhiiraa eeggadha. Nyaatanii koottaa badahattoota. Haadha guyyaan nutti mari'atan. Aayaa. Ka tokko jo wali jala jantan kun wal fakkaatanillee furdinaan kun kamiin silaa. Taatee kunoo yoomi. Ati si seete dawwalaa jirtaa? No saniifi miti wayii biraatiif si dawwale ani. Haale. Anak amantummaa fi qaba waan jana jedha maali. Kosan jedha waran. No waan qabu waan jana jedha. Fatiha wal jannu yoo jaarsa qaba jetti laakin. La abba abdallaa tilla. Yaa nusuma jaarsa qabdu muddi de gara. Deemtee mistira kiyyallee baafta. No ministra nama baafne baay'ee waan inni haadha jiru waan sun Waan jiruuf jireenya irraa haasofne malee maal waa'ee ministiraan kenne bara. ministra osoo ta'e waa meeqa nu bira jira. Rabbi sodaan waa meeqa si bira jira Fatiha. Wallahi waa meeqa nu bira jira ministra osoo ta'e. Subhanallah haya. Waan akkasiin baafne malee baay'ee nu dhuma jiruuf jireenya irraa waan nuti walitti dhufnaa naasofne. Haya. Wallahi Rabbi kheri haa godhu. Abba abdallaa suuqoo ibaniif. Yaa. Suuqoo ibaniif.
maalan dadhabee isiin dadhabde jettee haa nyaatu. Wallaan eessattu taa'ee nyaadha eessattu taa'ee akka dhiiraan eeggadha. Aya koon na fuudhi kan akkamitti jettee na ergan harka dubartii eeggat taaree harka dhiiraan ergan. Gaano fedhes Waan feete haa dubbattu. Abba Abdallaa karaa deemaa jirtanii? Amma ga'u ga'eera. Maashaallah. Garaa Yaa? dubartiin akkanaan argamtu baay'ee dubartiin ta'ee harka namaa hin eeggadhu jettuun argamtu. Deemtee harka namaa hin eeggattu. Guyyaa sanaanaaf isiillee wal qixa ka'a. Akkam teetteetuma abbaa ebalu waan kana asnaa kenna abbaa ebalu har'a bar guyyaan akkana waan kana asnaa kenna moo jettee dabbiraa likkoo dhuga No, hin jedhu anuyyuu waan akkasiin godhu ka'a. Ani waan isii ga'u ni beeka nam guddaadha. Waan isii baajeta isii ga'u fi huqubi isii baafattu saahiban bira dhattuu fi waan wara sun baajenni isii ka addaa lafa ta'a. Investimentii illee yoo godheef investimentii ani itti amanu godhaaf malee ka isiin itti amantuu miti. Kan itti amanee wanni kun inkaamiin qabaaf xiqqaatu $500 argachuu qabdi ji'arraa. Maal jennaan fira qabdii warra qabdii. Abbaan argatu abbaan manaa kiyya beekuun qabu nan hojjedha akka garbaatitti hojjedha sanuu laalle hanga gaafa yoo ulfallee ta'ee dinga gaafa